Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa kora shanaffaa qorannoo idil-addunyaa gaggeesseera. Balfa deebisanii fayyadamuun qabeenya sochii dinagdee keessatti gahee baatutti jijjiiruu kan jedhu mata duree korichaati. Ministeera Barnootaatti hojii raawwachiisaa olaanaan dhimmoota akaadaamii Dr. Eebbaa Mijanaa dabalatee hooggantoonni akkasumas beektonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa biyyattii fi biyyoota biroo irraa dhufan saganticha irratti argamaniiru. Pirezidaantii ittaanaan dhimmoota akaadaamii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Tashoomaa Abdoo haasaa baniinsaa taasisaniin ergama addaa gama saayinsii fi teekinooloojiitiin itti kenname bu'uura taasisuun yuunivarsiitiin keenya qorannoowwan gochatti jijjiiraman raawwatee guddina biyyaaf haala itti gumaachan mijeessa. Teekinooloojii Adaamaa waggoota kurnan darbanitti dameelee qorannoo 8 adda baafaman jedhatti qorannoowwan adda addaa 400 ol geggeesseera. Kana malees waggoota 5 darbanitti bu'aaleen qorannoo 2220 beektota yuunivarsiitichaan raawwataman joornaalota qorannoo iskoopaas fa'aarratti maxxanfamaniiru. Korora qorannoo biyyoolessaa fi idil-addunyaa qopheessuunis yaadotni dameelee adda addaan rakkooleef furmaata ka'anii fi kallattii eeran beektotaan akka dhiyaatan gochuun yuunivarsiitichi beekamtii horatu ibsan. Korri qorannoo kun marii ogummaa adda addaatiin deeggaramee fi kalaqaan dabaalamee furmaata rakkooleetiif akka dhiyaatan yaadamee qophaa'e. Research findings and methodologies on the specified theme and to facilitate interdisciplinary dialogue that can lead to novel insights and solutions to the complex challenges facing our society. Ministeera Barnootaatti hojii raawwachiisaa olaanaan dhimmoota akaadaamii Dr. Eebbaa Mijanaa gama isaaniitiin yeroo jijjiiramni qilleensaa fi faalamni naannoo rakkoo olaanaa ta'e kanatti yuunivarsiitiiwwan kalaqaa fi ogummaan furmaata akeekuu irratti gahee adda durummaa bahachuu qabu jedhan. Kora qorannoo idil-addunyaa qopheessuun yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa xiyyeeffannoon kennes kan jajjabeeffamu akka ta'e ibsaniiru. Yuunivarsiitiiwwan maloota lammiilee beekumsa hidhachiisuu ergama itti kenname bu'uureffachuunis saayinsii fi teekinooloojiin ga'umsa olaanaa kan gonfachiisan ta'uun sochooftuu guddina hawaas-dinagdee jechuun akka waamaman dirqisiisa. Different quantities and qualities is due to industrialization in developed countries, while it is a poor management of waste in underdeveloped countries. Korichi guyyoota lamaaf kan turu yoo ta'u bu'aaleen qorannoo 36 qorattoota biyya keessaa fi biyya alaatiin dhiyaachuun irratti mari'atama.